رحمتك كان نبتدو وبوليس إسلام يسبر بعدلو كان نركبوت نركسا قبدو كان ركوم تاوج مريدو كان ركنا ساوج نركدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى جرتو نغا كيساني هردفتوني حبيباتو بيوان يوكين لكوسة توكو جلت ترغمتن هندي كيسانيو أكم جرتو سنين جيشون برباد هردفتوني أمانتا برا هندي كيسانو نغا جرتو أنيس نغا كي يغلت ربي يا ربي بلابو يجرو بلابو يجرو بلادي مني تركن نجانو باسي جنة egaan obboleewwan kiyyaa rabbiin balaawwan hundaatirra uumaan nuume najaanuu abaasu kan ergan jedhee booda ofirraa waa dubbachuu barbaada kana yeroon jedhutti ani dubartiidha kan yeroo ammaa sooshaal miidiyaa irratti maqaanis badaa jirus dubartiidha akkuma beekamu yeroo baay'ee dubartii irratti hin badii mura sababni isaa maa inni osoon waan hin qabutti kennuu baadde osoon waan hin fedhe wajjin ta'uu baadde dhiirri dirqiidhaan dhufee waan barbaade nan godhu kanaaf fedhe yeroo baay'ee dhiiratti dhiifama shamarranitti hin badii mura jechuudha isinii gale kanaaf har'as akkuma amala kootii ofitti badii muruun dhufe akkuma beekamu nuti waan darbe waan yeroo darbe irraa waan barannu maaliif akka ta'e hin beekuwan bara almost bara 2018 irraa jammaree shamarran akkas taate shamarran kilooraksii dhugdee shamarran achitti rakkattee ebelu shamarree biyya akkasii ulfeessee badee ebelu akkasii wantoota akkasii kun baay'eetu jira garuu yaa obboleettiiwwan koo gaafa biyyarraa baatu ati abbaan kee gaafa sangaa gurguree sangaa ittiin xaawunnoo namaa yookiin immoo qansiraa hojjetee oolu gurguree inni lafa qabu lafa isaa gurguree inni buna qabu kottee buna isaa gurguree yookiin qabsiisee birrii hanga fedhe baasee gaafa biyya hambaatitti yookiin gaafa biyya ormaatitti si ergu dhaqiitii dhiira nyaachisii dhiiraa wajjin sagaagalii dhiiraa wajjin waan akkasii godhii jedheetii miti gaafa si ergu jechuudha atis gaafa biyyaa baatu dhaqeetan hojjedhee haadha koo gargaaree abbaa koo gargaaree of gargaara jetteetu malee of jijjiireen biyya koo jijjiira jetteetu biyyaa baate malee dhufeetan asitti dhiira gandaa qallabaa jettee biyyaan baane okay biyyaas baatee moobaayilii gurguddaas bitattee feesbuukas banattee sooshaal miidiyaa adda addaas fayyadamuu jammarteetta ruuza arabaas nyaattee dhiifama naa godhaa simmeetiin mataarra si beera okay erga kana goote bakka fedhe haa jiraatu janajjantee maallaqatti ergitaa diinaara kuma hammana na nyaate riyaala kuma hammana akkasii jedha wanti isin beekuu qabdanu dhiirri yoo dubartii diimtuu of jalaa qabaate dubartii magaalaa yoo arge hin maraata yoo dubartii magaalaaf diimtuu of jalaa qabaate yoo gurraatti argu jaalalaan maraata yoo dubartii diimtuu gurraattii magaala of jalaa qabaate adii yoo arge maraata jechuun maali dubartiin bifa afur qabdi bifa arfan kana fuudhu malee jechuun hin dhiisu keessattuu ijoolleen musliimaas wanta kana hin beektu jechuudha wanti kana kaaseef maa inni dhiirri tokko innis gaafa biyyaa ba'u jechuudha fakkeenyaaf warra biyya saawudii fakkeenya fudhanna gaafa Itoophiyaarraa yookiin immoo Finfinneerraa gaafa kaanu dirduwaa qaxxaamuranii Sumaalee qaxxaamuranii Jibuutii Sumaalee qaxxaamuranii baara ce'anii fanii Yamanii galanii Yamanii keessatti argatan nyaatanii dhaban dhiisanii kadhattuu ta'anii balbala namaarra deemanii kadhatanii nyaatanii kana malee immoo barahaa dhakaa yookiin immoo jabala adda addaa keessa jechuudha miillee irratti kan dhume inni kan du'e jechuudha du'a obboleessa ofii irratti achitti dhakaatti butanii bira dabarfatanii dhufanii as ga'u gaafa dhufanii as ga'anii waggaa tokko hojjetatanii yookiin jeeshanjaa hojjetatanii jana jammaranii jirri dubartoonnis gaafa biyyaa baatu kontoraata dhufti dhugaa dubbachuuf dubartoonni waggaa 8 waggaa 9 dura dhufte namni kara lafaatiin dhufin jiru hundinuu kontoraata dhufaa ture yeroo kontoraata dhufu hundinuu hin badaa ture jechuudha
kontoraata keessa. Abbaan fedhe haa balleessu. Kan badee kee immoo nagaadhaan dalagataa jirus ni jira. Kan eerumee bultii qabatee bultii halaalaan ta'aa jirus immoo ni jira. Garuu kan akkuma kanammoo janajjanaan jechuudha. Baasanii janajjanamee ba'ee waggaa 2 waggaa 3 kaamalee wajjiniin jiraate sana booda birrii hanga fedhe inni irraa nyaate zorbal jedhutu jira. Nagaan deemi. Silaa karaarraan si fide karaarratti deebii kan jedhu yookiin bakkeedhaan si fide bakkeetti deebii gali kan jedhu 100 biyya Saawudii kana keessatti jechuudha. An biyya Saawudiin jira namni kamiyyuu na beektu jechuudha. Sinii galee sababni kana godhameen maal beektu? Gaafa kontoraataa baatu maallaqa ofiitiin baati. Gaafa dhuftee as geessu gaafa dura mana namaatti buusan kontoraataa jechuudha mana namaatti baasa. Gaafa dhuftee dhattee ji'a tokko birrii 2,000 yookiin 5,500 5,800 hojjettu dhuftee maal gooti mana kifilii tokko kireeffatti birrii 1,000 5,500 amma sisi achuma farshaa uummatee irra buufatanii yookiin immoo sigaajaa jedhama biyya keenyatti maal akka ta'e hin beeku yeroo irra buufatanii wajjin bulanii kaanii ni kaaminaamni wanta akkasii hin jiru laanti sin beekuu qabdan gaafachii kaanoo dhattee ammas ji'a tokko hojjettee dhuftee algaa doolaaba tasariyaa maal waan akkasii kanatti guutte jechuudha meeshaa kifilii tokko jechuudha gaafa ji'a 2 hojjetteeftus akkuma kana isiin hanga wanaatti ammallee maatiidhaan akkasiin jenneen inni wanti sin beekuu qabdan jechuudha maatiidhaan akkana akkasii wanti sin jetteen hin jiru isiin ammattiinuma bakka amma isa wajjin jiraattu qofa yaadaa jirti gaafa isiin kana hunda guuttee kifilii kana fohaa gootee bareechitee ofiisiitiifis of bareechuu jammartee isaafis immoo caammaa surree maal inni maal gochuu jammaree amma hojiin na didechuu jammareera gaafa kifiliin bareeddee jettee kifilii tokko asii biyya kana keessatti tariitii hanga ji'a 6 hanga ji'a 3 kireeffatamu isinii galee kifilii kana yeroo isin kireeffatteetti kennitee hojiin na didee hojjechiisaa kootiin wal dhabee hojjechiisaa koon na lolee hojjechiisaan koon natti quufee hojiin natti ulfaatee akkas jechuu jammareera jechuudha sana erga ta'ee bakka galii mana taa'ee rakkoon qabu yaa galbii yaa ruuhii yaa habiibi jettiin isiin yeroo isin akka kana jettu galee mana taa'eera akkuma beekamu kifiliin ittaanu nama biraati kifiliin ittaanu nama biraati isiin kifilii kana jirti yoo ta'e kifilii kanas shamarrin jirti kifilii kanas shamarrin jirti shamara kifilii garaa naati wajjin dubbii jalqabeeranni isinii gale kana jechuun maali isheen achi hojjettee jechuudha isheenti beetii harabaa miiccitee saga caamtee wanti sinnibu biyya arabaa kana keessatti maqaan keenya fakkeenyaaf Habiibaa Samiiraa Faaxumaa Khadiijaa Zeenabaa Maqdas Masrat yoo ta'e maqaa akkasii nurraa fuudhame maaltu nu maqaa beektu shaqaala hojjechiiftuu yookiin hojjechiiftuu maali hojjettuun tarii afaan keenyaa maqaa gaarii ta'uun iyyuu mala garuu afaan jaraatiin shaqaala jedhama shaqaala jechuun hojjettuu jechuudha osoo maqaa qabdu yaa Jamiila shaqaalan jedhamu yaa Maqdas shaqaalan jedhamu yaa Natsaannat shaqaalan jedhamu yaa Mesi shaqaalan jedhamu shaqaala inti yaa shaqaala inti yaa Aamila inti yaa Zubaala inti yaa jedhamtee arrafamta akka kana arrafamaa haati haadha keetii arrafamaa abbaan abbaa keetii arrafamaa gaafa jechuudha jara الله يقلع أبوك قافة سينجرانو ربين أباكي أكفل يعني ما بعرف كانت تسنيف إمسو جاتورا يا أبلي وانكو مي السبالة لا قافة جاتورا ستي آرتي الله يقلع أمك الله يقلع أبوك الله يقلع أهلك سينجتي كان يرو سينجتو ربين أباكي قرها قلشو ربين هادكي قرها قلشو ربين آلي كيتي قرها قلشو سينجت شاجرتي متيري أني تريهي كساب بايم بيكوتا قرو قصوته هدوتي كتب akka kanatti arrafamtee yaa wasxa yaa zibaala yaa madrishuu yaa shuusiin jedhamaa jechuudha arrafamtee mututti godhamaa isaa yookiin kabalamaa isaa yookiin immoo ji'a tokko fayyaa hojjettee bultii 30 fayyaa hojjettee kaate jechuudha maallaqaa kan kedhabdee baata akka kanatti xinnaattee hojjettee haatiif abbaan kee gaafa biyyaa si baasu waan qabu gurguree inni lafa qabu lafarraa kutee gurguree inni buna qabu bunarraa kutee gurguree inni buna hin qabne biyya bunaan taane immoo sangaa yoo qabaate sangaa kana hundammoo kan hin qabne jechuudha ilmoon koo biyya alaa dhaqxeen hojjettee na gargaarti jedhee jechuudha obboleewwan kan koo
xa'uunnoo namaa yookiin qansiraa hojjetee dhaqee sangaa namaa qotee hundi isin beekuu qabdan. Dhaqee lafa namaa hojjeteetiyyuu birrii 2,000 3,000 walitti qabee fidee yaa ilmoo koo dhaqiitii hojjedhu kottu na gargaari taraa maatii namaatiin na qixxeessi. Yoo sila manni isaa citaate mana qorqorroo natti ijaari. Yoo sila immoo kan jechuudha gabaree ta'ee lafan qabu sangaan qabu ta'e jechuudha dhaqii lafa natti biti dhaqii sangaa naa biti jedheetu si ergata. Ati garuu daggaltittiin biyyaa baatee kaate jechuudha. Waan biyyaa baateef dagattee dhiira gandaa qallabdee hoo yeelloo kana ol baatee jechuudha. Na nyaate akkas na godhee xinnuma siin qaanfattanuu yeroo akka kana ol baatanii immoo boossan jechuudha. Waan na gubu keessaa dhiifama naa godhaati obboleewwan koo. Isan ofii kooti dhaqee itti kennee ofii kooti namicha kana nyaachisee kee ofii kooti ol ba'ee bo'uun naa gubaan. Maa inni namichi kun tariitii Itoophiyaa ta'e na janaajjane haa jedhu. Itoophiyaa taa'ee ani immoo biyya Saawudiin jira yoo ta'e Itoophiyaa taa'etu naanaasaa jira yoo ta'e mana ni ijaaraafanii baqa jaalallee dhamtiree wal jaallannee irra erga ta'e waggaa tokko waggaa lama waliin haasofne irraa yookiin ji'a lama ji'a sadii waliin haasofne irraa olmoos jechuudha of xiqqaate. Erga akkana ta'e booda lafa wayiin argee lafan bitaafanii birrii hagana qaba birrii hagana naanqatee jedha ittan erga hin hojjeta. Tariitii biteeran jedhaan inni maal godha lafa nama biraa suuraa kaasee natti erga. Ofiyyoo maal godhaa jira mana farsoo mana shiishaa mana bunnaa beetii mana maalii lakkaa dhalaalee achi keessa jirtu jechuudha dubartoota biyya keessaatti hojjetanii. Andifa manaa godhaa warri tariitii abbaa manaa keessanii biyya keessanii ofii keessanii biyya hambaa teessanii maallaqatti ergaa jirtan hagam akka namicha kana amantan isintu beeka ani hin beekuuniin. Isinii galee garuu parsantii 100 keessaa 85 warri biyya taa'e isin janaajjanus haa ta'u warri biyya alaa taa'e biyya alaatti isin janaajjanus haa ta'u birriif isin barbaada yaa shamarran koo. Birri kaallee basamaay mangadaallee jedha warri soddaayyuu. Isinii galee birrii yoo jiraate karaan samaa irraan isin baasa. Kana jechuun maali xiyyaaraan bakka feetan dhaxxanii galtu jechuudha. Kanaaf waan biyyaa baataniif maaf dagattu? Maaliif dhiira gandaa nyaachistu? Maali meemee rakkoon keessan? Fedhinnaadha? Fedhinnaa yoo ta'e maaf hin galtu biyya abbaa keetiitti? Maaf kan abbaan kan kee beeku ammoo dhiira ammoo jaalladhu keeshaa ta'uyyuu jaallatteetta jaalalli nama kamiiniyyuu hin qaba jechuudha. Maaliif maatii kee wal barsiifte yaa abboo namicha kana jaalladheera ni kana godhe. Yoo ammoo kiristaana taate yaa abboo namicha kana jaalladheera qalabatii naaf godhe maaf hin jettu? Namni kamuu amantaa fedhe hordofuu mirga qaba. Garuu namni fedhe amantaa fedhe yoo hordofuyyuu jechuudha amantaan isaa akka inni zinaa godhu isaaf hin eeyyamtu. Amantaa fedhe keessatti yoo zinaa godhii dhiira nyaachisii dhiira qallabii achi booda boo'ii maqaa zaraa zarii keetti balleessi wanti jedhu hin jiru. Har'a yoo dubartiin tokko dubartii dhalattuu Jimmaa Abbaa Jifaar yoo taate jechuudha dubartittiin kun yoo kaate miidhamte amma fakkeenyaaf Fatiyaa fakkeenyaaf fudhannu jechuudha waggaa kana Fatiyaan kilooreksii dhugdee akka malee boossee gaafa sana maal jedhamaa ture dubartii Jimmaati shamarree Jimmaati Fatiyaadha wanti jedhamee hin jiru jechuudha. Kana jechuun shamarran godina Jimmaa guutuun isii maqaan si badeera jechuudha. Ammoo intaloon tokko Harargeedha asuma biyya kana keessatti osoo karaa deemaa jirtu ulfeessee Harargeedha moo Arsiidha almost yaadadhu ulfeessee ulfasii fidee as magaalaa Manfuwaa jedhamtu keessatti tarii ol ergee achumatti gate. Karaa irratti arganii ijoolleen viidiyoo si waraabaa turan. Namichi suni ofumaa isaatiif nagaa isaatiin hojjechaa ture garuu isheen ulfa garaatti baattee fokkisaa turte jechuudha. Gaafa sana maal jedhamaa ture intala akkasii intala biyya akkasii intala biyya akkanaa jedhamaa ture. Ati gaafa maqaan kan kee dha'amu anamma fakkeenyaaf yoo badii qabaade Habiibaa abbaa ebeluu yookiin Habiibaa intala ebeluu naan hin jedhamu. Habiibaa si dhalattuu Jimmaa Habiibaa si dhalattuu akkasii Habiibaa si dhalattuu iddoo akkanaa jedhamu. Kana eenyutu biyya koo arrabsiisere ana
eenyutu haadha koo abbaa koo biyyatti arrabsiisire ana eenyutu zaraazarii koo warra du'ee qabree jiruu fi warra addunyaarra jiru arrabsiisire ana kan ofirratti beekaa obboleewwan koo gaafa dhaqxee dhiira nyaachiftu nyaachisi danfaqee nyaachiste olmas waan nu galchuun qabu kun garuu gaafa dhaqxee nyaachistu ol baatee maaf boossa ol baatee boo'uu maaltu fide hona su'aal gaaffin jiru asi kanaaf obboleewwan koo gabaabumatti hundi keessan iyyuu waan itti amantan ofirratti sodaadha warri biyya suuditti janaajantanis ta'e warri dubaayitti janaajantanis ta'e warri akka feetan godha bakka feetan jiraadha garuu uumaa isa isin uume ofirratti sodaadhaati gadi baatanii maqaa nuun balleessina dubartii biyya arabaa nuun jechisiisina dur gaafa biyya jiru jechuudha maatiin keenya yoo intalli gandaa tokko tariitii akkuma ta'etti dogoggortee ulfooftee akka intala haadha ebeluu akka intala abbaa ebeluu naa ta'uu fi akka intala haadha ebeluu naa ta'uu fi jedhamneet ittiin arraffamna amma garuu warri biyya keessa jiru ilmoo fi maaliin gorfachuu jammare beektu akka ijoollee biyya arabaa naa ta'uu fi akka intala abbaa baluusi biyya arabaa naa ta'uu fi jedha jechuudha garuu kana kan of jechisiise nu maaliif ta'e kun maaliif of arrabsiisna hanga yoomitti of arrabsiisna tokko kufuun namummaadha lama kufuun dhiirummaadha sadii kufuun gadhummaadha moo maal jedhama an baay'ee mammaaksan beeku tokko miidhamte masriidha yeroo isiin kaayiroodhaa miidhamtu isiin saawudii yeroo miidhamtu isiin dubaa maaf duuka buuti isiin baareenii maaf duuka buuti isiin kuweetii isiin iraaqii isiin eessa isiin liibiyaa maaf duuka buuti maaliif moo faashinii wayitu ba'e akkasitti dhiira nyaachisanii kaanii gadi baanii boo'uun mee isinumti taa'aa ilaala mee ati dubartiin taa'imee viidiyoo kana kan dhaggeeffattu yoo ta'e gadi taa'eetii an eenyuudha maafan biyyaa ba'e abbaan kiyya gaafa waan qabu gurguree na baasu maaliif kan osoo ati biyya ambaa keessa teessu haati kee gandaa akiraa deemte meeqa kan osoo ati biyya harabaa keessa teessee dhiira qallabdu abbaan kee gandaa akiraa osoo aaran galfatin osoo birriitti si baase sana nyaatee aaran galfatin kan gandaa akiraa deeme meeqa keetu jirame taa'ee of gaafadhu obboleessa obboleetti waan biyyaa baateef yaadadhu ati maaf biyyaa baateme of gaafadhu sakan keessattu dhiirri gaafa biyyaa ba'u tariitii dhaqeen of jijjiiree fuudhaa jedheetu biyyaa ba'e yeroo biyya ambaa dhufee ga'u immoo isii wajjiniin fuudheetan wajjin hojjetadhaa jedheetu fuudha ati hoo gaafa biyyaa baatu maal dhabdee biyyaa baatu kana of gaafadhu obboleettii koo an akka habiibaatti gaafan biyyaa ba'u maatiin koo dhaqii hojjedhu of jijjiirii na jijjiiri jedhaniitu kan biyyaa na baasan alhamdulillah summa alhamdulillah hanga har'aatitti har'a waggaa meeqa ilmoon keessan akkas taate jechi jedhu maatii koo qaqqabeen beeku isinii galee ammallee hin qaqqabu maqaan koo baduu manna mataan koo cabuu wayya isinii galee ani habiibaan akkas taate naan jedhamuutti habiibaan duutee awwaalcha dhabde naan jedhamuun filadhaan isinii galee kanaaf hundi keessan iyyuu eerumaa maal eeruminaan jedhuman hin eeruminaa isiniin jedhaan jiru maaliif asuman itti jiru waan ta'eef eerumaa garuu dhaqxanii waan hin taane duuka galtanii birrii keessan nyaatee danfa keessan xuruurfattanii itti kennitanii kaatanii yeroo ati dhuftee manatti ol galte kan silaa assalaamu alaykum jedhee gubbee keessa si dhungatu inni immoo meerree boorsaan kee kan siin jedhutti yoo eerumta taate situ badii qaba ka abbaan kee maal si haa godhu hin argaa jira namicha kana si ati jaalladheera ni kaana hidhennaa ni kan inni kaasiidhe ati jaalladheera qalabatii na godhennaa ni kan qalabatii si godhe malee si argaan jiru maatiin kan kee kanaafuu waan gootuu fi waan jettu yaadadhu obboleettii koo maal jedha seete oromoon namni waan kaleessa darbe yaadanne waan har'a keessa jiru yaadatu
waan bor itti adeemullee hin beeku jedhama. Kanaaf waan kaleessa dabarfatte waan har'a keessa jirtuu fi waan boruu itti adeemtu hin dagatin. Ani eenyu maafan uumame uumaan kiyya gaafa garaa haadha kiyya keessatti ji'a 9 na teessise dugda abbaa kiyyaatirraa gaafa na baasu maaf na baase jedhee of gaafadhu. Rabbiin waa malee sin uumne waa malee miti kan inni lafa addunyaa kanarratti nu fide. Kanaaf hundi keessan iyyuu jechuudha of gaafadhaa. Mush dhiira qofa miti. Atis of gaafadhu gahee mataa keetii. An gabaabumatti wanti isiniin jedhu kan badii qabu biyya Arabaa kana keessatti 95% dubartiidha. Dhiirri badii ni qaba, eeyyee ni qaba. Garuu dhiirri kun dirqiidhaan dhaqee harkaan fuune. Mana cabsee harkaan fuune. Isinii galee mana cabsee isin hirkaa fudhataan jiru maallaqa. Karaa irratti hattuu ta'ee shaanxaa keessan isin hirkaa butaan jiru. Afaan damma godhatee yaa lubbuu koo, yaa damma koo, yaa ruhii koo, yaa nafsee koo, yaa maanxissoo koo jedhee afaan damma dibateetuyyuu isin hirkaa laqu godhee dugdaan ciisan. Ciisee maal godha beektaa? Gizee maallaqaa siis hirkaa fudhattee jechuudha. Biyya feete jiraadhu itti ergisii biras dhaqi. Yoo ti bira dhattus jechuudha guyyaa 2 gaafatti bira bultee deemtu maal godha beektaa? Dugdaan ciiseetu hiriyaa isaatti dawwalee abboo gaa jedha. Nyaadhe kama. Nyaadhe ka waan nyaatamuu qabu jedha. Ishi meeqa nyaatterra? Haa maalaa softaati isa wajjin bule qofaayyuu maallaqayyuu hagana naaf dhiistee deemte. Yaa lubbuu kiyya rakkattanaan jettee akkas naa gootee deemte jedhaan. Yoo hiriyaansaa jechuudha hiriyaa nama gaarii ta'ee kan inni isa gorsu ta'e yaa obboleessa kiyya wanta akkanaan bareedu yoo kan inni jedhuun ta'e tishati maal beektaati gowwaan kun akka biyyaa baatetti jirta horii abbaa keetti jedhee biraa deema. Amma sachi goree kan biraatti dawwalan. Amma Faaxumaan biraa deemteetti amma Habiibaatti dawwala. Habiibaanis dhuftee bor bira bulti. Guyyaa 2 bultee deemti. Ammoo ishii dhiiseetu Mesiitti dawwala. Mesiin dhuftee guyyaa 2 bultee deemti. Yoo xiqqaate dubartii 5 ashgaraa gara jechuudha. Kana jechuun inni yoo kan dubartiin hiikaa qabdu qabaate maal jedhaan beektaa? Isiidhaan hojiin na didee hojjechiisaa kiyyaa wajjin wal dhabee akkas jedheetu isii gowwomsee mana ta'a. Walaakin mana taa'ee hojii qabanni mana taa'ee maallaqa sirraa nyaateetiyyuu waan fedhe hojjetata. Ifa manaa godhaa warri dhiiraa. Tokko ani hunda keessan isiniin jechaan jiru dhiirri danfoo fi xuruurfatee hojjetatu ni jira. Garuu dhiirri parsantii 85% biyya Arabaa kana keessatti jechuudha. Wanta akkasiitu jira. Kan baadiyyaa taa'ee jechuudha hoolaa jala taa'ee 500,000 hoolaa hojjetaa jiru ni jira. Dhuguma Rabbiin isinitti himaa. Kan gaala eegaa jirutu jira. Kan istirahaa keessatti gubataa jirutu jira. Kan yeroo ammaa kana gubaan kan ofitti nama bunne kana keessa jechuudha hoolaadhaa wajjin maraataa jirutu jira. Dhiirri biyya Arabaa kana akkasiis ni jira. Garuu dubartoonni keenya dhiiras akkasiin jaallannu. Dhiira isa jechuudha mataa Hello lubbuu kiyya isa jedhu jaallannu. Malee isii jechuudha danfasii kas godhattee maallaqa sii lakkaattu hin feetu dubartiin biyya Arabaa. Wanti siin feetu isa kam beektu isa mataan cereeree asirraan fidee akkas cereereffataatiyyuu hello akkam naa jirta isa jedhu sana feeti isa malkii qabu sana feeti jechuudha. Garuu malkii baqqaadhaan yookiin malkii qaba malee surreen kiisiin duwwaadha boorsaansa. Yaa dubartii biyya Arabaa, yaa shamarran biyya Arabaa, eeruma barbaadda isa gaala eegutti eeruma. Eeruma barbaadda isa farda eegu, isa reettii eegu, isa hoolaa eegu, isatti eeruma. Bakka inni jirutti bira dhaqii itti eerumi. Maaliif beektaa? Atis birrii barbaacha biyyaa baate, innis birrii barbaachaaf hoolaa eegaa jira. Yaa dubartii biyya Arabaa, isa magaalaa taa'ee firiizii jeeliidhaan si gowwomsu duuka fiigdee maallaqa kan keetti kennitee hin boo'in. Ifa manaa godhaa. Hin boo'in sin fayyadu. Waa tokko sin fayyadu. Wanti inni si fayyadu tokko hin jiru. Maatii kee wanti inni si fayyadu yoo jiraate maatii keetti si dhabsiisa, biyyattii si dhabsiisa, fayyaattii si dhabsiisa, qaamattii si dhabsiisa.
waan kanatti si dhabsiisa. Dhiirri firiiziin dhiirri malkii qabdu wanti tiin dubartii barbaadduuf kanuma maallaqa ishee qaama ishee bakka malkii ishee. Gaafa dubartittiin kun jechuudha fayyaa dhabdee qaamni isiis akka tokko ta'ee fuulli isiitis susuntuuree jireenyi isii kun akkuma tokko boosee maal godha deemee kan biraa barbaada. Keessatti dubartiin dhiira gabbartee ofitti fiddu. Dubartiin bakka dhiirri jirurraa dhiira maallaqa kaffaltee gatii makiinaa yookiin mushwaara kaffaltee bakka ofii jirtutti fidattu. Dubartiin gatii nikaa kaffaltee nikaa ofii sifattu. Wallaahi yoomillee naman taatu. Ilaasa kana kakadheen ittiin bada waan jettan naan jedha. Dhiirri dubartii akkamii jaallata beektu? Dubartii ofii isaatii aarsaa kaffalee yoo waan biraa dhabe swaakiidhaan nikaa hidhate kan jaalalaan gubatee waxalamee jedhe sana jaallata. Maaliifi jedha. Annama biyya Arabaa keessa turedha. Hargeera hundayyuu. Isana jaallates isan jaalladhes hundayyuu nan beeka. Ani rabbiin galanna ga'u. Qaamaan bira dhaquu baadhus bilbilaan namoota baay'ee waxalan rabbiin koo dhiifama naaf haa godhu malee. Isinii galee? Nama an gabbaatee kaardii naa bittu malee jedhee jennaan halkan keessa sa'a 5tti na janaajjanaa jechuudha. Gadi bee kaardii moobaayilii naa bitee kaardii faaqee achuma dhaabbatee naa kenna achumatti shorxaan qabdeetu jira. Yaani jaalala akkasii keessa darbeeraan. Garuu namni sun ijaan na argeen beeku, qaamaan na argeen beeku, yeroo sana moobaayiliin Nookiyaadhaan wal janaajjanama. Biyyarraa yeroo sana reef dhufna jechuudha. Garuu har'a dhiirri ammaa jechuudha akka duriitii miti. Dhiirri ammaa akka duriitii miti. Miseenjarii aadisi gaafate Facebook aadisi gaafate miseenjariin dhufee suuraa kee ergi maal kee ergi jedhee gaafa guyyaa lamaa viidiyoodhaan walii baatu gaafa guyyaa sadaffaa utuu viidiyoon akka barbaade si godhu waraabbateera gaafa guyyaa arfaffaa shanaffaa viidiyoo keen gadhiisa mokkana naagoota viidiyoo keen gadhiisa mokkas naagoota siin jedha. Kana si tofitti hojjete. Anaa nyaatuun qabu. Anaa nyaatuun beelan baasuu jedhan. Anaa nyaatu wanti siin jedhanuuf hin jiru. Kanaaf ati dubartiin biyya Arabaa jechuudha. Nuti warri biyya Arabaa keessa jirru waa lama sadiif rabbiin nuti dallane. Tokkoffaa maatiin waan qabu gurguree gaafa biyyarraa nu baasu waan biyyaa baaneef daganne. Lammaffaa haadha ji'a sagal fayyaa garaatti nu baatte nu biyya ormaatitti nu ergatte jechuudha. Daganne. Sababni nuti daganneefoo dhiiraaf jecha. Isinii galee haati kee garaa baaftee si arrabsuu baattus garaa baaftee si abaaruu baattus sitti jetti. Jechisi sitti jettu sun jechuudha abaarsa caaluudha. Otoo yooman ilmoo koo ijaan arga jettuu duutee baddi. Kun dallansuudha. Abbaa kee dugda isaatirraa dhalatte waan qabu gurguree sitti fixatee si erge dagatte. Abbaan kee immoo maal jedhama seetanii abaarsi abbaa dho'aa mukaatii abaarsi haadhaa immoo dho'aa lafaatii jedhu. Sababni isaa maali? Haati yoo nama abaartes ati dhiifama kadhannaan afootu sii jetti dhiifama siif gooti. Abbaan garuu dafee sin abaaru abaarraan dhiifama siif hin godhu. Kanaaf warri haadhaaf abbaa qabdu osoo kana caalititti hiccitiin ijoollee biyya Arabaa bakkee ba'ee tokkoon keenyaan wanti nuti qabnu wanti nuti jennetu bakkeen bahin dhiifama maatii keessan dura rabbii keessan uumaa keenya dhiifama haa gaafan. Achi booda haadhaaf abbaa keenya dhiifama haa gaafan. Dhuguma rabbiin isiniin jedhaan abbaa barbaade ta'ii kan badii qabdus ta'ii kan badii hin qabnes waa tokko garuu dhiifama gaafachuu qabda. Si galee an badii hin qabu hin jedhin qabda. Waan abbaan kee biyyaa si baaseef gooteettaafi eeyyee awulaa kun deebiin si bira jira. Kanaafuu hundi keessaniyyuu jechuudha waan biyyaa baataniifis asabaatii itti yaadaatii dhiiratti eerumtanus
yeroo 3-4 fattanaa fattani dhiirri si fattanaa jira atis dhiira fattantu malee itti seeniin jaalallee kooti jettee harkatti hin kennin jaalalleen kee nafsiyyaa kee qofa of jaalladhu dura yaa obboleetti of jaalladhu yoo of jaallatte booda nama biraa jaallattu jaalallee kooti jettee waan qabdutti hin ergin abbaa warraa kooti jettee waan qabdutti hin ergin maaliif ennaan abbaa warraa keessi yaa lubbuu yaa ruuhi siin jedha achi abbaa barbaade wajjin sagaagalaa jira isa kana jala sararee bare dhiira hin nyaata hin dhuga jismiin hin socho'a har'a waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 osoo ija dhalaatiin waliin argin osoo dhalaa tokko wajjin waan fedhe hin godhin taa'ee na eega abbaan manaa koo yeroo jettu sammuun kee dalagu sitti fakkaata sakanatti yaadi si galee atis kan jaalallee kee akkas gootu jaalalleen jaalalleedha jaalalleen indam si dhiisee kan biraa fuudha abbaan warraatis dur muslima qofatu yuu 3-4 fuudha amma garuu kiristaannis irratti fuchuu jammareera isa kanan dagatinaa obboleewwan koo kanaaf hundi keessaniyyuu amantaa feetan hordofaa waan feetan godhaa kara feetan deemaa bakka feetan dhaqaa waan biyyaa baataniif hin dagatinaa isiniin jedha kun dhaamsa kiyya jecha kiyya keessatti dogoggorri yoo jiraate natti yoo rifattan rabbiif jecha afootu naa jedha uumaa isin uumeef jecha afootu naa jedha isiniin jedha ani obboleettii keessan yuutuubiin kiyya habiibaa tuubee lakkoofsa 1 jedha yoo barbaadan subscribe like share naaf godhaa yoo jechi kun isinitti tole ta'e egaa komentii jalatti naaf kaasiniin jedha ani dhugaa dubbachuu fi baay'ee naguba shamarran biyya arabaa yeroo kaatu anis shamarran biyya arabaa keessaa ishii tokko waan ta'eef yaa rabbii kiyya nagaan biyyaa nu baafte nagaan biyya keenyatti nu galchi balaa bu'ee jiru balaa bu'uu jiru balaa deemanitti dhaqan yaa rabbi najaa nu baasii jennee karanna rabbiin kadhaa keenya nuuf haa dhaga'u obboleewwan koo warri keessi keessan qulqulluu warri nafsiyyaa qulqulluu qabdan rabbitti bu'aa isiniin jedha obboleewwan koo warri immoo wantoota adda addaatiin faalamtanii jirtan immoo gara rabbii toobaa deebi'aa isiniin jedha nu hunduu guyyaa duunuun beeknu obboleettii meeqa of biraa dhabne obboleessa meeqa of biraa dhabne hiriyaa meeqa of biraa dhabne maatiif waatii meeqa of biraa dhabne kanaaf gara rabbii deebi'uun barbaachisaadha isiniin jedha kana malee immoo nuti nagaan biyyaa baane nagaan biyya keenyatti maatii keenyatti kan lubbuun hafanitti nu galchu jechuunis barbaachisaadha ammoos isin warri kanaan dura faalamtan yookiin sooshaal meediyaa irratti baatanii maqaa biyyaaf maqaa maatiitiin taphattan silaa taphattanii warri haftan ammoo of eeggannoo guddisaa dhiirri har'asii kanatti akkas godhe borsittis akkuma kana godha dhiirri dhiiruma dhiirri abbaa keeti dhiirri obboleessa keeti dhiirri abbaa warraa keeti garuu dhiira keessa dhiira jira maqaa biyya keetiitiin hin taphatin maqaa oromiyaa ballootiin hin taphatin si galee amma biyya arabaa kana keessatti jechuudha yoo dubartiin tokko kuftee karaarra ciisaa jiraatte jimma isaa taatu harsii wallagga isaa taatu shawaa baalee isaa taatu walloo bakka feete yoo taatayyuu harargee isaa taatu boorana garuu namni arabaa tokko yoo itti dhufu maal jedha seetanii aadaa Itiyoophiyaa jedha kun Itoophiyaadha dhalattuu Itoophiyaadha jedha garuu ati achi keessa Itoophiyaa keessa bakka qabda si galee har'amee of keessa deebii ilaali meeqaatama kan du'ee firiijii keessa ciisaa jiru meeqaatama kan dhukkubsatee mana yaalaa keessa ciisaa jiru obboleewwan keetii kun hunduu bakka dhaqxee waan hin taane gootu jechuudha yaa rabbii kiyya jedhe obboleewwan keetiif du'aa karadhu akkas isiniin jedha obboleewwan koo isin irratti dheeresseera dhiifama naa godha kana caala dheeressuu hin barbaanne tureeyyuu hagana yoo haasa'uun barbaanne haasaadhaan na fuudhee kutee asumaan dhiifama guddaa isin gaafadha obboleewwan koo dogoggorrii kana keessatti yoo jiraate hundi keessanuu dhiifama naa godha du'aa waliif haa goonu isiniin jedha egaanii waan jiru hundayyuu inshaallah walumaa naasofnaa dogoggora jiru hundisaa akka komentii jalatti naa keessan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرو غاري سنين إيفمنا قدا نمني أرتنتين يدون دغنغرا أن المنباتين قربدا مليه نارنا نتين أفيا إخوتي أم فين تراماني نما قدرتا مدرسة فرقاني نما إجارتا مدرسة فرقاني جيران والقرا